faabirikaa minaanii qabu anaaf siqochiin daabboo tokkitti nyaata. Jireenyi hammuma kana qofitti dabalu wanti jireenya jedhamu waa xiqqoo bakka biraa bakka reetu hin qabdu. Nuti garuu waa sadii. Tokko Sumayyaatti naasaa jira. Yeroo hin jedhu Sumayyaa isii jirtutti naasaa jira. Sumayyaatu jirti tokko. Lammaffaa maaliin jiraattiidha. Maaliin jiraatti. Addunyaadha waan ta'eef Sumayyaan jiraachuudhaaf waan ittiin jiraatu qabaachuu qabdu. Sadaffaan maaliif jiraatti? Maaliif amma hambi biraa wanni inni hin qabne namni biraa wanni inni hin qabne isa jiru sanaa fi maaliin akka jiraatu malee maaliif akka jiraatu wanti xiqqooma duniyaa irratti hafu kana qaba. Wama duniyaa irratti hafu qaba maaliif akka jiraatu. Nuti garuu nu isa jiru kana maaliin akka jiraannu akkuma taa'abnu kana maaliif akka jiraannu garuu jannataaf jiraanna nuti. Nuti rabbiif jiraannee rabbiif doonee fuula rabbii dhaynaa jenna filatamuun akkasii galatoomii ulfaadhaa baganaa affeertaliin isiniin jedha. ما شاء الله والله تعرفوا خيتي أستاذ خيني هدو تكجمعتوا قدام نوتي دعامي حواسني قدام سيك أكثر سيرتيجالة نيبي كما دولة إملا كرا إسلام ما جان كمان دفن كيسة تو أتدرم ما دان أستاذ خيني أستاذ فرحان قسم أستاذ أحمد دبلتي سوتشي قدا كما كرتي إنسان قدا جرام ميدياران أقسم جولين دينيا خنا كرا إملا إسلام ما دارفته باينان حاصل حتى شهادة لين كبتين مبرت خبرتها جراني كوبي قدا فولا درو كوبي ساتوري إن شاء الله كوبي لما دا ديبيني قويا سنين خوانا قررتها يوروب بيجي أبو رزان إني وخان أستاذ صحاب الدين سي إبسيتي هذا أخان نتركي دا تابتا قد أجل إمالا قرتي أبليين خيني خاقمانا وفان كان دابتي جران نتوكا جرا نتركي جرا ديبينيرا باتنير تركي كبير عليكم السلام هاي سمية تفضل سمية ايش استاذك يا جلقة بركت ربي في جتنا سنجالة ده ربي الذي نسنا إريسو آمين يا رب سنين جالة نوما akkasuma sayyidee kaasilataatii fi ammas dammoo baay'een isin jaaladha sababiin isaas jaalala oromummaa jaalala namummaa qofa osoo hin taane shaadaa takkittidha walitti hidhamneerraa alhamdulillah isinis akkuma jettan raayyaa keessan 20ffaa keessatti isa kamii dhugaan isa kamii dharree addaan baafadha hundaa jettanii akkuma ustaasni kenna jiranillee karuma san addaan baafannee karaa kanarra dhufneerra isinirra dammoo waan guddaa dheegna waan ta'eef waan guddaa nuuf dalagaa turtanillee ofuundurattis abdiin kan kenna rabbiin gaditti isinidha. Ani karaa kootiin isin argachuutti baay'een gammade garuu akkan isin argadhus abdiin qaba sababbiinsa rabbiif ergamaa rabbiitu argadheera waan ta'eef isinillee akkan argadhu abdiin qaba ture alhamdulillah argadheera rabbiif waan hunduu hin danda'ama. Ani yaada kana qofa hin qabu jechaan qabu galatooma. Wanni ustaazonni keenya beekuu qaban waan ustaazonni keenya beekuu qaban tokkotu jira. Wanni ustaazonni keenya beekuu qabanu gaaf tokko walgayiidhaaf Wallaggaan Qilxukaarraa dhaqe. Walgayii ani dhimma masjiida ijaarsisuu dhimma madrasaa waan adda addaa ijaarsisuuf Sheekh Muhammad Amiin nu waamanii jennaan Qilxukaarraa dhaqe. Qilxukaarraa gaafan dhaqu namni inni bakkee kana islaama jibba jedhamee waan adda addaati jedhamee nutti himame hawaasa Oromoo keessa namni namummaadhaan nama kabaja safuu waan qabuuf wannin hawaasa kana ummata kana itti hafe wannin ummata kanaaf ammallee nuti waan goone jedhee fudhadhuuf hawaasa kanatu ummata ofiiti jennaan yoo inni waan fedhe hordofe safuu qabaaf maal jennuu qabaaf hawaasni Qilxukaarraa isa ofii kiristaanaa naannoo sana baay'ee ortodoksiitu jiranii isa ofii kiristaana ta'anii namoonni marga fudhatanii abaaboo fudhatanii kiristaanonni masqalaa sirra kaayyatanii ana qabeenya isaanii godhatanii bishaan irraa uumame bishaantu bishaanitti deebi'e tokko namni qilleensa irraa uumame qilleensi qilleensatti deebi'e tokko namni biyyee irraa uumame biyyeen biyyeetti deebi'a ilaa ani raayyaan waan biraati kan hin mul'anne isa rabbii kootii wajjin wal arguudhaaf haajamu sana wanni namni du'aan nama sodaachiftuuf wallahi waan ani dabarreesse tokkotu jira isinin nageessisa maa inni du'aan maan nama sodaachifti jedhee tan barreesse isinin nageessisa rabbi jedhee waraabee
Du'a jechuun waa afuriif nama saaxilti. Sodaattuun waa afuriif saaxilamti. Tokko dirree lolaallaa baqatti. Lama qadar rabbii irraanfatti. Sadii nama isii mo'ateef gadi jetti. Jilbeeffatti. Afur aduwwii diina fira godhatti. Sodaattuun aduwwii fira godhatti. Dirree lolaallaa baqatti. Dhiira akkamitti gadi jilbeeffatti. Qadar rabbii irraanfatti. Dhiirti kana keessaa qabaachuu qabdu. Kanaaf akkamittiin rabbii wal argaanu argameeti boyaa hin argamuufi malee. Hin argamuufi malee. Hin argamuufi malee isa tila hawwanii tila qanu bar. Tila qanu jechuun hin danda'amu hin ta'ullee. Utuu waan gaaf tokko qaalichuu koo taa'anii quraana qaramu. Maali isa biyya turtanii maal teessanii quraana qaraatu jaarsa nanaa jedheen gurbaan tokkotti dhufe. Jennaani maa waan hafa godhuufanii ani rabbi gisee qabu ijji kabinji quraana wajjin naa qabuufan malee ijji kabinji quraana wajjin qabamuufan malee ani maa waan hafa godhuufanii gisee inni na qabee samii kanatti ol ba'e maalee saafiddee dhufte namichattii kana jechuun rabbiin oolu maaliif qoteessee quraana qaraatii miti jedhee itti maa inni na fuudhee dhaqe ahaa akkas ta'u bakkuma gaariidhaa fiddee kaa jechuun isaan oolu. Kanaaf quraana qara'aa jira malee wallahi amaanaan namni kumni sadii dhibbi tokko nama laalaa jira jechuun wallahi wanta ittiin kun waan bareeddu ta'uu nabdu ani immoo hin qabu wanta ittiin kana hin qabu kuma sadiif dhibba tokko laa jira akkan argamu kuni namni kumni sadii qabeenyiidha. Qabeenyi irra caala irra kasaaramaan nuti hadha keessa jirru qabeenya namaa kasaarree jira. Qabeenya namaa kana fakkaatu namooma sa'atiin waan namoomarraa barbaadamu bira kaayyamu waan namoomarraa barbaadamu irraa fudhachuu wallaalleetti namoota kana kasaaraa walla guyyaa kana gootu. Kanaaf qabeenyi namni kumni sadiif dhibbi tokko yeroo isaa dagatee hojii isaa lagatee namni kumni sadiif dhibbi lama hojii isaa dhiisee si dhaggeeffachuu si hordofuu dhufuu jechuuni hedduu waan bira kaayyattu qabaachuu qabda. Waan itti kennattu qabaachuu qabda. Guduunfaa ta'uu qabaachuu qabda. Irra qabeenya wayiiti jechuu beekuun illee dirqama ta'an siin jedha. MashaAllah. Umrii dheeradha wallahi. Ustaaza keenya rabbi umrii sinaa dheeressu. Inshallah wanni osoo niitoorkiin nan qabne dubbachuu barbaadu. Abu Sabraddiin. Naam. Al tokko asumaan dhaggeeffadhaa. Ergaana ergattanii jirtan isaan biratti na ergattanii waan na ergattan san isinummaan kallattiin itti himadhaa kun. Marhaba. Ergaan dhufe naan jedhee fi mana na fuudhee dhufe mana na fuudhee. Ergaa kana asumaan dabarfannaa ustaaza. Ergaa isa erganneef asumaan dabarfannaa. Daarussalaam markaza Daarussalaam kan barattoota gartee hedduu barsiisuun gartee irratti argamu akkasuma imala islaamummaadhaaf hajoo ijoollee gara islaamummaa dhufan. Hashaadaan qabatinillee warri nu bira barataa jiran sagantaa kana milkeessuudhaaf majlisaalee biyya keessa argaman majlisa Sheekh Musaa Swaalaa, Sheekh Alii Fallaanaa, Sheekh Usmaan Durrii majlisoota jiran kana hundarraa afeerraa guddaa goonee sagantaa guddaa qopheessaa jira gara zoomii irratti jechuudha. Gartee ijoolleen imala shahaadaa dhufan kana hunda achirratti qophii guddaa daga qopheessinee isin argachuudhaaf halkanii guyyaa isin eegaa jirra. Ustaaz Sahabuddin hin cinqine akka gartee inshaallah gamana nuuf fiduu akka qophiin tun hawaasa birallee geessu bal'inaan achirratti waan dhiyaatutu jira waa garii manatti hambifatanii waa garii gartee ni dubbatanii waan hambifannus qabna guyyaa saniif ammoo isin achitti argachuu nu barbaachisa. Ustaaz Farhaan dabalatee konferensii guddaa irratti kan islaamaa imala islaamummaa ta'e jiru markazni Daarussalaam miidiyaan Daarussalaam qopheessee gara zoomiitiin isin eegaa jira. Qophii sanirraa hadaraa imaanaa akka nurraa nafne sheekh raayyaa keenya kanuma dhaamsi guddaan. Nuuf kenne rabbiin alhamdulillah hayyee taate waamamuun jiraannaan owwaataanis hin jiraata. Wanni isin beekuu qabdanu Ustaaz Farhaan, Ustaaz Abu Sabraddiin, Aadde Sumayyaa wanni isin beekuu qabdanu rabbiin nu alas nama qaba. Gaafa nu jirrus diiniin kun jiraataa dhaga'e. Gaafa nu jirrus jiraataa dhaga'e. Gaafa nu hin jirres jiraachisee hadhaan nu ga'e. Nuti saham waan jedhamu tokko jira hixaa, hiree yookaanis immoo qooda tokkitti keessaa baratteeti kan itti deemtu.
قود ماليتين فول ربي